عيد يا عيد يا عيد. في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد، والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد. Nyaga itti fufaa qophii amma kanatti illee akka bohaartan abdii qabna. Mee Umeema yeroo Ramadaana keessaa akkamitti soomanaa turtan? Soomanaa qarshii fudhanna. Ajaa'iba! Daawwattoota keenya akkuma dhagaa jirtan soomana keessaa qarshiitu kafalamaaf jechuudha. Guyyaa soomana oolanii galgala fudhatu jechuudha. Eenyurraa fudhattan? Raayyaa tokkonas ni qaba. Atoo akkami soomanaa turte? Waan si ajaa'ibu keessaa guyyaa takka inni dhukkubeennan baabaan ana si kafalaa ati irraan soominii taa'ii hin soominii ana si kafaleenaan an qarshii jiin soomanu an rabbi jiitiin soomanu malee qarshii jiin soomanu qarshii ati nuu kanni malee. Amma qarshii kana isaan akkam godhan? Qarshii kana kaaniiti isaan waan fidanti godha jaarii itti kannamu laakiin isaan immoo maal jedhan waliin buusanii sadaqaa kanninaa. Maashaallah. Akka soomana jechuun soomana irratti ijoollee keenya akkamii akka jajjabeeffachuu qabnu tarbiyaa akkanaatiin namoonni hunduu laallateetiin ijoollee isaanii bifa kanaanii akka guddisuu qabanii walumuuf malee niyyaan isaanii rabbiif akka soomananiidha garuu jajjabeessuudhaaf wanni kun ka godhamuu fi kaati jetteetti ammoo qarshii sanillee isaan walii qabaniitiin ofiitti fayyadamuudhaan sadaqaa akka kennanidha. Kun waan hedduu nama gammachiisu daawwattoonni keenyallee ni kana keessaanillee qarshiin kana kennuun isaanii yoo namni biraayyuu akka muriilitti yoo fudhate ijoollee isaa fi kannaa yoo kannaa jiraate ijoolleen sun ni jajjabaatti. Soomanu sanaan. Ijoolleedha sammuu ijoollee eeguu bakka guddaa kennaniifiiti kolleejjiin guddaan manarraa jedhamaa mire haadhaaf abbaarraa wanni hundi mana keessaa toltii jechuudha. Ijoollee keenya akkanatti jabeessuu akka qabnu kanaaf yaadannoo Ramadaanaa gara duubaatti isin deebisne guyyaa iidaatti ni bashannanaa isinillee bakka jirtanitti iida gaarii isiniin jedha booharaa nu wajjin yeroo gaarii akka dabarsitan abdii qabna. Uzeef qophiin itti aantu maalidha? Qophiin itti aantu amma akka nama bohaarsullee janneeti diraamaa gabaabduu tokko isin afeerra. Diraamaan tunillee haala Ramadaana keessaa fi Ramadaan alaa ilaalchisteeti isin bohaaraatii walitti dachaan. في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد، والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد.